Ashamar kafune kabajamtoota daawwattoota keenya moduu sa'aatii kana isinitti himna. Oduu sa'aatii kana kan isinitti himu ani Beenyaa Shiramuuti. Waraanaa fi furmaanni waraanaan argamuu fi injifannoon dirree lolaa kamuu Itoophiyaa keessatti tasgabbii buusuu danda'u akka hin jirre ergamaan addaa olaanaan gamtaa Afriikaatiin muudaman Olusegun Obasanjoon himan. Pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa fi ammatti ergamaan addaa gamtaa Afriikaa Mr. Obasanjoon ibsa guyyaa dilbataa daawwannaa isaanii dhiyeenya Itoophiyaatti geggeessan ilaalchisuun baasaniin nageenyaa fi malli amansiisaa fi itti fufan marii qofadha jedhan. Kanaafuu aangawoonni kallattii hundaanuu tarkaanfii waraanaa geggeessaa jiran akka dhaabaniif nan gaafadhas jedhan. Ibsa gamtaan Awurooppaa toora Tiwiitara isaa irratti baase kanaan haaldureewwan waraana TPLF waliin geggeeffamaa jiru kana karaa nagaatiin furuu ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa karaa ministeera dhimma alaa isaatiin sadaasa 11 bara 2021 hubachuu kaaseera. Kana malees pirezidaantota naannoo Amaaraa fi Oromiyaa akkasumas hooggantoota riijinichaa kan akka pirezidaantii Keeniyaa, Yugaandaa, Jibuutii, Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa fi Sudaanii waliinis dhimmicha irratti mari'achuu isaanii kaasaniiru. Wallabdee kana karaa nagaatiin furuudhaaf bu'uurri waloonni argama jedheen amanaa jechuun abdii qaban kan ibsan pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa kun qaamoleen isaan waliin mari'atan hundinuu Itoophiyaa keessatti nageenyii fi tasgabbii buusuuf hawwii qaban ibsuu kaasaniiru. Waraanni dhaabbachuun ammoo mariin nageenyaa akka itti fufu carraa gargaaruudha kan jedhan Mr. Obasanjoon kun yoo hin taane ammoo haala walwaraansaa keessatti mariin akkasii geggeeffamuu akka hin dandeenyes kaasaniiru. Ergamaan addaa kun namoota yaada gaarii qabanii fi hooggantoota Afriikaa keessaa akkasumas hawaasa idil-addunyaa yaalii araaraa taasisaa jiran akka deeggaruutti fufanii fi waamicha taasisuun tarkaanfiiwwanii fi haasawwan beekaa yookaan immoo osoo hin beekin walitti bu'insicha ammeessan irraa of qusachuu akka qabanis gaafataniiru. Ergamaan addaa gamtaa Afriikaa kunis dhiyeenya kana gara Itoophiyaatti imaluun erga qaamolee waraanaa kaaba Itoophiyaa irratti geggeeffamu kana keessatti gahee qaban garaagaraa waliin mari'ataniin booda yaa'ii mana maree nageenya mootummoota gamtoomaniif gabaasa dhiyeessuun isaanii ni yaadatama jechuun kan gabaase BBCdha. Ministeeronni muummee Itoophiyaa fi Kanaadaa Abiy Ahmed fi Justin Trudeau waraana kaaba Itoophiyaa ilaalchisuun bilbilaan waliin mari'achuu beeksisan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed toora Tiwiitara isaanii irratti akka jedhanitti dhimmoota biyyoota lameen ilaallatu irratti ministeera muummee Kanaadaa Justin Trudeau waliin bilbilaan marii bu'a qabeessa ta'e taasifneerra jedhan. Itti dabaluunis muummee ministeera Kanaadaa Justin hiriyummaa dhugaa isaatiif deeggarsa Itoophiyaaf taasisaniin galateeffachuun barbaada jedhan. Haaluma wal fakkaatuunis muummee ministeera Kanaadaa Justin Trudeau muummee ministeera Abiy waliin dhimma waraana kaaba Itoophiyaa irratti geggeeffamu irratti marii taasisuu himan. Ministeer Justin ibsa waajjira isaanii Tiwiitara isaanii irratti qoodaniin marii muummee ministeera Abiy waliin taasisaniin rakkoo kaaba biyyattii jiruuf furmaata siyaasaa barbaaduuf qaamoleen hundinuu hojjechuunii fi waraanichi karaa nagaatiin akka hiikamuuf mariin biyyaalessaa hunda hammataa ta'e barbaachisaa ta'uu cimsuun kaasaniiru jedha. Kana malees yaaliiwwan dippiloomaasii ergamaan addaa gaanfa Afriikaa gamtaa Afriikaa bakka bu'anii Olusegun Obasanjoo kan ammaan kana qaamoleen hundi dhukaasa dhaabuun gara mariitti akka deebi'aniif hojjetaa jiranis kaasaniiru jedha ibsi kun. Muummeen ministeeraa Justin barbaachisummaa kabaja mirga namoomaa fi kanneen waraanaan miidhamaniif daandii fi dhiyeessii deeggarsa namoomaa hin dhaqqabnee jiraachuu cimsuun kaasuun illee ibsi kun dabaluun kaaseera. Akkasumas muummeen ministeeraa Trudeau'n waa'ee haasaa jibbinsaa fi muddamawwan saba jidduutti uumamaa jiruun yaadda'uu kaasanii jirus jedha. Dureewwan lamaanuu waliin haasa'uu itti fufuun kutannoo qaban ibsuun kan kaase ibsi kun muummeen ministeeraa Justin waraanichi karaa nagaatiin akka furamuuf yaaliiwwan taasifaman deeggaruuf ejjennoo cimaa Kanaadaan qabdu irra deddeebiin kaasaniiru jedheera jechuun kan gabaase BBCdha. Biiroon eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee lammiiwwan umriin isaanii waggaa 12 fi isaa ol ta'an miliyoona 1 oliif sadaasa 6 irraa kaasee hanga sadaasa 15tti talaallii COVID-19 duulaan kan kennu ta'uu ibse. Biiroon eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee duula talaallii COVID-19 magaalichatti kennamuu ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kenneera. Ibsicha kan kennan hoogganaan biiroo fayyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaa weerarri dhibee COVID-19 marsaa sadaffaaf uumameen lammiileen hedduun rakkoof saaxilamuu ibsuun keessattuu akka magaalaa Finfinneetti daa'immaniif dargaggoota irrattis dhiibbaa olaanaa dhaqqabsiisaa jira jedhan. Dhibee COVID-19 ittisuuf bulchiinsi magaalichaa muddee bara 2013 irraa eegalee talaallii kennuun qaamolee hawaasa garaagaraa fayyadamoo gochuu isaa kan ibsan Dr. Yohaannis Caalaa
hanga yoonaatti lammiileen miliyoona walakkaa ta'an talaalamuu ibsaniiru. Ammas weeraricha ittisuuf sadaasa 6 hanga sadaasa 15 bara 2014tti lammiilee umriin isaanii waggaa 12 fi isaa ol ta'aniif dhaabbilee fayyaan alas paarkota industirii iddoowwan daldalaa gurguddootti dhaabbilee barnoota dhuunfaa fi mootummaatti dhaabbilee tajaajilaa fi dhaabbilee garaagaraatti duulaan ni kennamas jedhaniiru. Duula talaallii guyyoota 10f geggeeffamu kanaan lammiileen miliyoona 1 ta'an ni talaalamus jedhameera. Hojii duula talaallii kanaa milkeessuufis gareen talaallii 777 kan hundaa'e ta'uu fi iddoodhaa iddootti socho'uun talaallichi kan kennamu ta'uunis ibsameera. Talaallichi bilisaan kan kennamu ta'uu isaa kan ibsan Dr. Yohaannis jiraattonni magaalichaa talaallicha fudhachuun weeraricharraa akka of baraaraniif dhaamaniiru. Oduu keenya biyya alaatiin mana hidhaa Ecuador keessatti hokkara gareewwan gidduutti akka haaraatti ka'een yoo xiqqaate namoonni 68 ajjeefamuun gabaafame. Fulbaana darbes manuma hidhaa kanatti lola gareewwan gidduutti ka'een hidhamtoonni 100 ol du'uu isaanii qondaaltonni biyyattii himan. Hokkarri mana hidhaa hidhamtoonni yakka hamaa raawwatan keessatti hidhaman liituraal magaalaa Guyaanqul jimaata galgala kan eegalamedha. Gartuun poolisootaa gamoo mana hidhaa kana keessa seenanii qawwee dhootuu fi meeshaa qara qabu biroo argachuun isaanis gabaafameera. Amma yoonaatti bara kana keessa qofa hidhamtoonni 300tti dhiyaatan mana hidhaa biyyattii keessatti du'uun isaanii barameera. Keessattuu hokkarri fulbaana darbee mana hidhaa keessatti ka'e seenaa biyyattii keessatti isa hunda caalaas jedhameera. Poolisoonni fi loltoonni 100 lakkaa'aman gamoo mana hidhaa sana to'achuuf bobbaafamaniirus jedhameera. Lola amma mana hidhaa Guyaanqul keessatti argamutti ka'een namoonni 25 kan madaan yoo ta'u jalqaba ji'a kanaatti hidhamtoonni 3 rasaasan ajjeefamuu hordofee lola ka'eedha. Mana hidhaa hokkarriitti ka'e kana keessa hidhamtoonni 700 ta'an kan keessa turanidha jechuun BBCtu gabaase. Marii jijjiirama qilleensaa COP26 Glasgow keessatti taa'ameen jijjiirama qilleensaa hamaadha jedhamu hambisuu haala danda'amu irratti waliigalteerra ga'ame. Waliigalteen jijjiirama qilleensaa Glasgow kunis cilee jijjiirama qilleensaatiif isa hamaa ta'e hir'isuuf ifatti yoo irratti waliigalamu kun kan jalqabaatis jedhameera. Akkasumas marichi gaasiiwwan qilleensa faalan caalaa hatattamaan hir'isuu cimsee kan kaase yoo ta'u biyyoonni guddataa jiran miidhaa jijjiirama qilleensaa akka dandamataniif maallaqa dabalataan kennamuufiin waadaa galameera. Ministeerri muummee UK Boris Johnson addunyaan jalqaba dhuma jijjiirama qilleensaatiif COP26 Glasgow akka yaadatan abdii akka qaban himan. Ammallee waggoota dhufan keessa wantoonni raawwatamuu qaban hedduutu jira. Garuu waliigalteen irraa tarkaanfii isa guddaa fi murteessaa sadarkaa addunyaatti cilee hir'isuuf ho'a addunyaa digirii sentigireedii 1.5tti to'achuuf yeroo jalqabaatiif irratti waliigalameedhas jedhan. Ergamaan dhimma jijjiirama qilleensaa US John Kerryn yaaliin Glasgow kun yeroo hundaa murtee balaa dhaabsisuuf dandeessisuu irra waan ga'amuu hin fakkaatu ture. Garuu amma dhukaasni jalqabaa dhukaatee jirti jedhan. Haaluma wal fakkaatuunis barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres yeroon miiraa tattamaatiin socho'uu qabnu amma yoo ta'uu baate garuu carraan zeeroo irra ga'uu keenya mataansaa zeeroo ta'uu malaa jechuun akeekkachiisaniiru. BBC Afaan Oromoo irraa odeeffanne. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu isaatti kanaaf qabanne kan hangammaa ture odicha isinitti himuun kan isin faana ture Nibeenyaa Shiramuutii yeroo gaarii qabaadhaa.